إنا لله وإنا إليه راجعون. قد أني نماج أفسو وانا كمالين مريفتشيسو كان قراهن تله كان سمونا ماتهن تله يرو أما بيكين خيستي كيساهو مقالالي أوروميا كيسا أسلا في بشوفتو يرتي أبني وكاهو ورشان قلم هري أكون ديفابي إرد الدبير أميديان قباسا جرا يرو أما كان خيستي قلمي هري فون هري بيكين خيستي قلمي بيو تالاتي شاينا دف إرقما جرا kun ammoo wallaahi waan baay'ee takka nama rifachiisuudha. Akka malee nama rifachiisa oduu gaddaati jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya mee viidiyoo kana ijuma keessaniin ilaalaa gurruma keessaniin dhageeffattanii walitti deemnee waan tokko waliin jenna. Yaa subhaanallah wallaahi akka malee nama gaddisiisa. Rabbiin keenya biyya tana nurratti hin deegini. Rabbiin keenya osoo nu jirru waan hin taane rabbi nun garsiisini akka malee nama gaddisiisa kun. Itoophiyaatti guyyatti harreen 300 ol akka qalamu ibsamee jira. Harree dabalatee dhaabbanni nageenya bineeldota qotti duudaa eesuuf dhaabbatee birook Itoophiyaan jidduu kana ibsa baasee ture. Akka dhaabbatichi ibsutti manneen qalmaa yookaan qeeraan harree dhaabbilee Chaayinaatiin Itoophiyaatti hundeeffaman beeyladoota kanaaf balaa hamaa uumee jira ja'a. Manneen qalmaa harree naannoo Oromiyaa magaalaa Bishooftuu fi Asallatti ijaaraman lubbuun jiraachuu harrootaatiif balaa guddaa ta'anii jiran ja'ama. Manni qalmaa harree Bishooftutti banamee waggaa tokko dura sababa mormii ummataatiin cufamee kan ture yeroo ta'u kan Asallaa garuu guyyatti hanga harree 300 qalaa jiraachuun hubatame. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee Chaayinaatiif qalma kana akka raawwatan hayyamuu kan qeeqe birook Itoophiyaan haala amma deemaa jiru kanaan waggoota 20 booda jiraachuun harroota Itoophiyaa rakkoo keessa seena jechuudhaan beeksise. Manneen qalmaa harree kana raawwachaa jiran gogaa harree gara Chaayinaatti ergaa kan jiran yeroo ta'u gogaan harree qoricha gogaa aadaatiif kan oolu ta'uutu himama. Chaayinaan daldala gogaa harree gaggeessaa jirtuun biyyoota addunyaa Afrikaa, Eeshiyaa fi Ameerikaa kibbaa keessatti jiraachuu harree balaaf saaxilee waan jiruuf biyyoonni hedduun mana qalmaa harree cufaa akka jiran beekame.